ماشي በጣም ይቅርታሽ አንቺ ምን እንዳረሽ ምንድነው ነው አራስ ተረጋጊ ሴትዮ እኔ ካንቺ ጋር ነው ሴትዮ ጭራሽ ሴትዮ ሴና ካንቺ ጋር አላወራሁም ከሱ ጋር አያወራ ማንም ያወራኝ እንዴ ምን ልሰጠሽ ካንቺ ተሻለ ለማን ለኔ ነው ሰው ሰጥቶሽ ነው kabajamtoota furdiftoota koo waanuma ajaa'ibaatu argina kaasila bara kana waaqmaan nu godhe nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtanii nagaa qabdu nagaan qaba galata rabbii bakka jirtanitti hunduma keessaniif nageenya rabbii isiniif haa baay'atu hunda keessaniifuyyuu egaan kabajamtoota furdiftoota koo akkuma argitanii guyyaa kaleessaa maalan isiniin jedhee ture intalli kun Saayidoo nan jaalladha jechaatii turte tarii akka carraa ta'ee dubartoonni lamaan walitti dhufanii wal loluu danda'u jedheen ture jechuudha viidiyoon kaleessa Saayidoo reebame jedheeto suuraa isaa inni poosti godhee irratti hojjedhe irratti argitaniitii jirtu akkuma beekamu tilmaamuun keenya illee nafne namoonni baay'een keessanii koomentiin keessan na qofalchiisee isinitti himuu hin danda'u jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf wayne qufaanis nagabee jirti kolfee kolfa fixadheen dhufe jechuudha isa dhugaa dubbachuudhaaf ollaanumti kan kooyyuu maal taate laata mookin maal argatte laata naan jechuu isaanii noolu jechuudha isa dhugaa dubbachuuf እና dubartootuma lamaantu wal lole jechuudha akkuma argitanii dubartittii isheen jidduu keessa jirtu kun keekii fiddee dhufte isheen immoo daarii gara kanaatiin shurrubbaa diimaatuun jechuudha hababaa fiddee dhufte sababni isheen hababaa fiddee dhufteef maali kana dura akkuma beektan namoonni baay'een keessan hin beektu jedheen yaada Saayidoo faana reelishilii wantoota garaagaraa akka qabdu hin beektan jechuudha akka walitti dhufeenya baay'inaan viidiyoolee wajjin hojjettee tuttuutee akkasuma mana ayyuullee deemtee ayyuun nyaatallee laattee fi guyyaa wallolan tokko guyyaa warreeban tokko yoo yaadattanii hin jira jechuudha manuma ayyuutu deemtee bakka haadha mana sadaffaa taataaf Saayidoodhaa fi jetteeni ayyuun itti haasa'aatii turte jechuudha so haa ta'u malee mucattiin kun achitti ayyuun reebdetii turte akkuma argitanitti ammas mucattiin bakka hayyuu faanallee gargar bahee jira Saayidoon Sumayyaa faanallee wararguu hin danda'u kan jettu Saayidoon gara Yamaniiti as deebi'ee gaafa dhageessu ayyuu faanallee gargar bahuu isaa gaafa dhageessu hababaa baattee dhufte jechuudha bara kana bara durii dhiiratu hababaa baatee dubartiidhaaf bakkee isheen jirtutti intala jaallatu tokkoo fi hababaa diimaa geessaaf jechuudha garuu bara kana barri faallaa ta'e jechuudha dubartiin fuudhuu jalqabde natti fakkaata gaafa ilaalu kun eeruma miti fuudhuudha maleedha hababaa baattee hidhatti jechuudha bakkee inni jirutti hababaa baattee hidhatti beellamtee fi raawwattee hababaa geessitee fi hidhatti kuni salphina guddaadha jechuudha salphina guddaa isa dhugaa jechuudha dubbiin gara gashoo taate bakka kan bara durii kan duratti dhiironni taasisan wantoota kennaa dhiironni shamarraniif kennanii har'ammoo shamarran dhiirotaaf akkasittiin hababaa baattee raawwattee beellamtee lafa beellama sanatti hababaa geessitee fidhatte jechuudha so dubbiin garagarcha taate sababni isaa maal jechuudha amma dubartittiin yookiin immoo shamarrantuyyuu fuudha jechuudha fuudha dhiira miti amma kan fuudhu shamarrantu fuudha sa fuudha yaa rabbi nu baasiyati kan nagaa qabu siin jira ta'uu danda'a mana keessa egaa hunda shamarranoo jedhani jechi akkuma tokkotti nama waama shamarranoo jedha shamarran hundadha gaafa jedhamu jechi kun gaafa jedhamu kana keessa immoo gaarii jira kan seeraan guddifamte jira kan maatii ishee qixaaxee guddiste kan maatii isiitiif gadi jettee kan guyyaa gaafa takka mana haadha isiitii baatee hin beekne abbaa isiitiif haadha isiitiin ala orma hin beekne jiraachuu dandeessi jechuudha ni jiras immoo dandeessi qofa osoo hin taane kanaaf iyyuu jechuudha jarri kun egaa akkuma argitanii ayyuun illee gurbaa isa sanaaf hababaa geessitee fidhattee deebisteen talittiin isiin kunis egaa akkasittiin kunoo hababaa fiddee fi dhufte jechuudha ala darbi Saayidoodha akkuma argitanii isheen kun illee lammaffaa hababaa fiddee fi dhufte jechuudha innaa dubbiin garagasha ta'e yoo jedhu soba jettuure ammas dubbiin garagasha ta'e yoo jedhu soba jettu jarri kun egaa waan gara sooshaal miidiyaa kanatti dhufaniif sooshaal miidiyaadhaan egaa nama sooshaal miidiyaa waan ta'aniif gara sooshaal miidiyaa irratti ba'anii mul'atanii argaa jirra kan nuti argaa hin jirre meeqatu jira warreen akkana godhan meeqatu jira wanti kun dudduuba jiruuf jarri kun immoo gara miidiyaatti gadi baasanii hojjetaa jiru malee osoo dudduuba sana wanti kun jiraachuu baate jarri kunis of onnatanii raawwatanii gara sooshaal miidiyaa kanatti waan kana godhanii dhufanii jechuudha waanuma jiru
baasanii argisiisaa jiru, baasanii mul'isaatii jiru jechuudha. So maalitti deemaa jirra kan jedhu gaafidha nuuf jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf maalitti deemaa jirra? Jireenyi kara funduraa dhaloota gara funduraa dhufuuf jireenyi isaanii maali? Maalitti deemaa jiru? Maal barataa jiru? Maal arkaatii jiru? Maal ilaalaa guddatu kan jedhu namoota baay'eedhaaf gaafidha jechuudha. Isa dhugaa dubbachuudhaaf nama baay'eedhaaf gaafidha. Haa ta'u malee marree jarreen lamaan walitti dhufanii jalqabarra dura hiriyaa ayyuu dura turte sanaan walitti dhufanii ishee ababaa fiddee dhufteef jechuudha. Xiqqoo turtee isheen kun illee bilbiltee isheenis bakkeedhum sanatti dhuftee keekii baattee dhuftee. Keekiin isheen fidde immoo sababni isaa maali? Sabskraayibiin isaa afaan Amaariffaatii irrattis afaan Oromootii irrattis waan dabaleef yookiin immoo waan aga inni ga'e sana dubbatanii inni kun kuma afurmoo kuma dhibba afurmoo namni jira miti waan ta'e jiranii jiru already dhaggeeffadheen jira. Lamin bakka kolfaatiin hin ture jechuudha. Viidiyoo kana bakka seerumaan iyyuu dhaggeeffanne maaliif hojiin isaanii hedduudhumta akka nagarrame batalee yeessatti nagarrame gaafa keekii fuudhanii raawwatanii fuula isaa iddatti lixxiffe godhan jechuudha. Baay'uma tokko nagarramanii keekiin silaa kan qopheeffamee fi sarpiraayizii waan chaanaaliin isaa foolawara guddatee raawwatee aga kana ga'eef kan jedhamudha. Kan isaan qopheessanii akkasuma immoo daawwattoota isaaniillee daawwattoota saayidoo afaan Amaariffaatii fi afaan Oromootii irra jiran galateeffachuudhaaf jechuudha. Egaa sabskraayibiin kun lafaa ka'ee miti kan guddate lafaa ka'ee miti agana kan ga'e daawwattoonni isaa waan isa jaallataniif waan isa hordofaniif egaa sabskiraayib taasisanii raawwatanii kuni daawwattoota galateeffannaa daawwattootaati jechuudha. Kuni ga'ee daawwattoonni taphatanii jechuudha. Daawwattoonni isaan galateeffamuu kan qabanii keekiin kun kan qophaa'eef isaaniif silaa jechuudha. Daawwattoota isaatii fi warra afaan Amaariffaa fi afaan Oromootii irratti argamanii fi egaa irratti barreessitee fiddee dhuftee jechuudha intalettiin. Haa ta'u malee intalli isheen sun immoo akkamittiin kana fiddee dhufuu dandeessaa? Saayidoon kanaan booda kan kootii namni biraa kamiyyuu bira ga'uu hin danda'u kan jedhu dubbataatii turte. Akkuma dhageenyetti jechuudha. Isheen kunis immoo daarii isaa bahuu hin dandeessu. Si faana miti kana naasaa jiru isa faanadha. Dubbiidhaan tokko lama otuma jedhanuu waliin harkatti qabanii keekii fuudhanii fuula isaatti laxxafaniif jechuudha. Waan nama garramudha. Kanaafiyyuu dubartoonni aga kanarra geessee jirti jechuudha. Shamarran aga kanarra geenye jirra. Aga kanarra ga'ee jira saayidooni. Warreen saayidootti dhiyaatan akkasuma hiriyoonni saayidoo kan ta'an. Akkasuma namoonni saayidoo directionii wajjiniin qabu aga kanarra ga'aatii jiru jechuudha. Saayidoonoo maal ta'aatii jira? Maalitti deematii jira kan jedhu akkuma argaatii jirru kun guyyaa kaleessanii dubbadheetiin ture waa'ee kanaayi. Ammas immoo kun walumaan argaatii jirra. Maalitti akka deemaa jiru? Maal ta'aa akka jiru? Maaltu akka uumamaa jiru? Kabaja agamii akka namarraa argataa jiru ilaalatii jirra argaatii jirra. So baay'ee salphina guddaadha kun. Salphina guddaa aganan jedha.